sagantaa VOA afaan Oromoo. Atamoltan ordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed roobii darbe adda waraanaa humnoonni mootummaa riphxee loltoota naannoo Tigraay waliin wal waraanaa jiranitti makamuun gabaafamutti taansee Yuunaayitid Isteetsiin kan durfamu tattaaffiin sadarkaa addunyaa waamichi furmaata dippiloomaasummaa akka argamuuf walitti bu'iinsi sun hatattamaan akka dhaabatu gaafatee jira. Wal waraansa sanaan namoonni kumaan lakkaa'aman yoo du'an kanneen kurna kumaan lakkaa'aman immoo haala beela fakkaatu keessa seenanii jiru. Mootummoonni biyyooti alaa sababa wal waraansicha hammaataa adeeme riphxee loltoonni Tigraay gara Finfinneetti sossa'uu malu jedhuun lammiiwwan isaanii gamasee akka ba'an itti himanii jiran. Opereetarii raadiyoo raayyaa waraanaa duraaniif gara sadarkaa leetinaant koloneelitti kan guddatan Abiy eessa akka jiran ifaa miti. Sabaa himaan mootummaa suuraa adda waraanaa kamirra jiraachuu isaanii ibsu hin maxxansine aangawoonnis eessa akka jiran ibsa bal'aa akka kennan gaafatamanii deebiin kennine. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa galgala ibsa kenneen wal waraansa Itoophiyaa keessaa furmaanni waraanaan miti jechuun akeekkachiisee jira. Humnooti raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa riphxee loltoota gidduutti waraanni geggeeffamaa jiru gara Finfinneetti siqaa jira jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi, Faransaayii fi Jarmaniin lammiiwwan isaanii Itoophiyaa keessaa akka ba'an kanneen yaadachiisan biyyooti kabirootti dabalamanii jiraachuun gabaasameera. Tokkummaan mootummootaa gamasaan miseensonni maatii hojjettoota isaa Itoophiyaa keessa jiran haala isaan gamasii itti ba'an balalii mijeessuu fi isaa ifa taasisee jira. Gama biraan pirezidaantonni biyyoota hollaa Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa dhukaasa dhaabiinsi yeroo hatattamaa akka tolfamu kanneen gaafatanitti dabalamaniiru. Haalli nageenya Itoophiyaa akkuma hammaataa adeemeen waan ta'uuf jiru laalchisee yaaddoon jirullee dabalaa adeemuu gabaasaaleen ibsaa jiran. Haalli nageenya yoo hammaate humnoonni addaa Ameerikaa lammiiwwan biyya isaaniif hojjettoota embasiif eegumsa akka godhan qophaa'uu isaanii CNN gabaasee jira. Gama biraan Yuunaayitid Isteetsitti jila addaa gaanfa Afrikaa kataan Jeffrey Feltman kaleessa tuuta oduuf ibsa kennanii qaamni martinuu waliigaltee lola dhaabinsaarra akka ga'aniif tattaaffiin godhamu fooyya'ina argamsiiseera jedhan. Feltman walitti bu'iinsi waraanaa sabatiinsaaf tokkummaa Itoophiyaa balaarra akka hin buufne yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa keessatti kan argamu mana barnootaa tokko cinatti boombiin dho'e yoo xiqqaate namoota 8 galaafate kanneen biroo 17 madeessuun gabaafamee jira. Kan gareen Alshabaab itti gaafatama haleellaa sanaa fudhate kan dhaga'ame haleellaa kabroon guyyoota dura gaazexeessaa Somaaliyaa beekamaa tokko erga ajjeeseen booda. Ibsi Alshabaabiin kenname akka jedhutti haleellaan kamisaa har'aa ganama yeroo namoonni hedduminaan daandii irratti argaman raawwatame kun konkolaataa waraanaa irratti kan xiyyaafate ture. Somaaliyaan hongee biyyattii miidhaa jiru kan uummata miliyoona 2 hanqina nyaataaf bishaaniif saaxileef jecha labsii gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa labsitee jirti. Kalabsii kana labsuun deebii hatattamaa akka jiraatu gaafatan muummicha ministeeraa Somaaliyaa Mohammad Hussein Roobleeti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjiniin tura. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo yookiin KFO'n kallattiin amma biyyi Itoophiyaa itti deemaa jirtu gara diigamsaatti waan ta'eef mootummaan ceehumsaa kan ji'oottan 18f turu dhaabbatee mariin taasifamuu qabaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru sagalee uummataatiin kan filatame waan ta'eef mootummaa ceehumsaa wanti jedhamu hin jiru jechaa jira. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdii itti dhiyaadha. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Sadaasa 15 bara 2014tti ibsa baaseen Itoophiyaan haalli itti amma jirtu sadarkaa yaaddessaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa mudate keessaa bahuudhaaf mariin biyyoolessaa furmaata jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haala qabatamaa amma jiruun Itoophiyaadhaaf mootummaa ceehumsaatu barbaachisa jedhee paartiin isaanii akka amanu ibsaniiru. Yeroo ammaa kana haala Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessaa waan ta'eef mootummaan paartii aangoorra jiru kun mataansaa rakkoo kana hundumaa baatee deemuurraa
mootummaa yeroo tokkoo fi kennuutu irra jira. Qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti mari'atanii yaada waliin ka'anii wal bira taa'anii abalu jedhanii kennatanii kan irratti walii galanu kan hoogganamu jedhee inni immoo ji'a 3 amma ji'a 6tti hojiirra akka turuu fi isaan booda mootummaa ce'umsaa hundeessee chaartarii biyyi kun ittiin bultu qopheeffatee mirkanaa'ee gara filannootti. Filannoo yeroo jedhamu immoo akka isa filannoo kanaan dura sossobbaa utuu hin ta'ini kan namni itti amanu kan qaamoleen keessatti hirmatanii amananii fudhatan immoo yoo mo'atamanis amananii fudhatan akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu paartii aangoorra jiru dabalatee nuu fudhataniitu dhimma kanaa sirriitti itti adeemnee hojiirra oolchuutu irra jira. Mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mootummaan aangoorra jiruuf biyya bulchaa jiru erga gara aangootti dhufee dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Hojiitti hiikuudhaaf qophiitti jira kan jedhan deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deeksisaa mootummaan karaa seera qabeessaan filatame osoo jiru mootummaan ce'umsaa Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhan. Mootummaan ce'umsaa hundaa'uu akkasumas immoo mariinaa taasifamu waan kana jechaa ture yeroo dhiyoodhaatti immoo mootummaan ce'umsaa hundaa'uu hin jiru isaan tun ceene malee uummanni ce'ee jira. Uummanni mootummaa isaaf ta'u filatee jira. Filannootti hirmaadhaa gaafa jedhaman hirmaachuu hin danda'anii garuu mootummaa ce'umsaa keessa hulluuqanii darbuudhaaf akka abdiitti waan laalanii fi inni kun immoo ta'u uummanni irratti dammaqeera. Mootummaan ce'umsaa uumamu hin jiru. Mootummaan karaa filannoodhaan karaa seera qabeessaan karaa dimokiraatawaa ta'een hundaa'ee jira. Paartiin Koongireensii Federaalaa Oromoo Gamasaatiin amma Itoophiyaa bulchaa kan jiru mootummaa karaa dimokiraatawaadhaan filatameedha jedhee akka hin fudhanne ibseera. Nuyi keessatti hirmachuudhaaf hin dandeenye dhiibbaan nurra ga'ee miseensoti keenya hidhamanii waajjiraaleen keenya biyya keessaa cufamanii dirreen siyaasaa dhiphatee filannoo keessaa bahuu dandeenyeerra. Filannoo isa keessaa baane kan ammoo dimokiraataa ture matatu waliigalee filate kanaaf akkana ta'e jechuudhaaf hin dandeenyuun. Filannoo dimokiraatawaati geggeeffame jennee fudhataas hin jirru hin fudhannus. Lammaffaa filannoon dimokiraatawaan haqa qabeessi geggeeffameera erga jedhee booda akkam ta'eeti biyya kana keessatti waraanni kan babal'achuu danda'e rakkoon kan babal'achuu danda'e. Kanaaf mootummaan hundeeffame suni saba hawaasaa harka caalmaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Ammallee keessa deebi'amee ilaalamuun waan irra jiru hubanneeti nuyi ibsa kana baafnee waamicha gochuu kan dandeenyeef. Deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadeen qeeqa Koongireensiin Federaalaa Oromoo filannoo irratti kaaseef deebii kennaniin. Kanaaf ragaan uummata Itoophiyaati ka uummanni keenya halkan rooba keessa dhaabbatee guyyaa fi halkaniin aduu fi rooba otoo hin jedhin baay'ee lakkoofsa guddaadhaan biyya kana keessatti karaa ta'een beeknanii nu filatee warri kun gaafa wayyaaneen filannoo gaggeessu nama ajjeesee korojoo gaafa saamu filannoodha isaanii fi hirmaatu gaafa immoo hooggansa Oromoodhaa biyya kana hoogganee filannoon dimokiraatawaan gaggeeffame humnaan jedhu kanaaf ragaan uummata keenya nama biraa waan barbaachisuu miti. Lolli karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin waldhabdee uumame karaa nagaadhaan furuuf yaalaa akka ture irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Garuu Koongireensiin Federaalaa Oromoo qaamolee jaarsummaadhaaf ergaman irraa amantaa akka hin qabne ibseera. Jaarsummaan sun mataansaa ammam haqa qabeessa amma rakkoon Itoophiyaa keessaa tokko. Namoota jaarsummaa jedhaniitu adeemanu jaarsummaa isaan irraa eegamu hin raawwatan. Gam tokkoon jaarsummaa adeemu gam tokkoon immoo horii isaanii baasanii ofuma isaaniitti itti dhiyaatanii rasaasa bitu namni akka wal ajjeesu godhu. Kun baay'ee rakkisaadhaan jaarsummaan giddugaleessummaa barbaadaan kallattii adda addaadhaan ilaaluu barbaachisa. Kallattii adda addaadhaan ilaalameera. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa keessaa immoo inni dursu isa kam yoo jedhame rakkoo aangoo qabachuudha, taayitaa qabachuudha. Yaada siyaasaa kana immoo mareedhaan malee qawwee walitti dhukaasanii miti. Biyyi jaarsummaadhaan hin hoogganamtu kan jiran obbo Kabbadeen haala ture yeroo ibsan. Namoonni bebbeekamoon namni abbootiin amantaa hin hafne hooggansi siyaasaa addatti hooggansi siyaasaa hin hafne koottaa biyya waliin bulchinaa koottaa waraana nu barbaachisu karaa jedhu mootummaan obsa guddaadhaan kan isaan kadhachaa ture. Fedhii nageenyaaf qabnuu fi mootummaan nageenyaaf qabu irraa ka'eeti malee jaarsummaadhaan miti biyyi kan bultu jaarsan otoo hin taane heeraa fi seeraan bulti biyyi sanarra kan darbee deemee wayyaanidha garuu haa ta'u malee waan hin taasifamne hundi taasifame waan ta'uu hin malle hundi ta'ee warri kun weerara bananii raayyaa biyyaa naannoo kaaba Itoophiyaa ture ajajaa kaabaa
rukutanii kana mootummaan dirqamee waan itti galeedha waan ta'eef waan kana keessatti mootummaan waraana akka waan fedhee waraana barbaadee waraana itti galeef jaarsummaa ulaagaan guunde jechuun sirrii miti. Itti gaafatamaa waajjira koongireensii federaalaa Oromoo lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedhamee eegalame babal'ateera. Ammatti furmaata siyaasaatu barbaachisa Itoophiyaa jedhan. Waraanni gara kaabaa duwwaa miti kan gaggeeffamaa jiru. Karaa lixaa waraanni jira. Karaa kibba bahaas waraanni jira. Giddu galeessa Itoophiyaa keessumaa Shawaa keessallee waraanni jira. Waraana kana gara kaabaatti qofa dhiibaniitu ilaaluun hin ta'u. Karaa biraatiin namooti waraana kaasan kuni sirna amma jiru irratti mormii kaasan malee lammii Itoophiyaa isaanii wanti haalan hin jiru amma yoonaatti kan nagaa hin jiru. Kanaaf sirna balaaleffachuudhaaf yookaan immoo sirna komatanii irratti qabsaa'uudhaaf ka'uudhaaf bilisummaa biyyaatu sarbame nageenya saba biyyaatu sarbame jedhanii wal bira ilaaluun wal hin fakkaatu. Lolli gaggeeffamaa jiru birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuufi jechuun obbo Kabbadeen ibsanii. Birmadummaa biyyaa deeguudhaaf kan taasisaa jiranii waraanni kun naannoo ofii bulfachuudhaaf kan taasifamaa jiru miti weerara naannoo biraa keessa galanii gaggeessaa jiranidha. Aangoo Finfinnee dhufnee qabanna jedhee kan weerara gaggeessee jiru wayyaanidha. Mariin biyyoolessaa paartiin koongireensii federaalaa Oromoo Itoophiyaadhaaf murteessaadha jedhee irra deddeebiidhaan kaasu barbaachisaa ta'uu mootummaanis ni amana. Kan mormus miti jechuun obbo Kabbadeen irratti hojjetamaa jira jechuudhaan yoom eessatti akkamittii fi eenyufaatu irratti hirmaataa haala kam keessatti kan jedhu yeroo isaa eeggatee ifa ni godhamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa mudate karaa nagaadhaan furuudhaa fi carraaqqiin hawaasa addunyaa yommuu itti fufee jiru kanatti lolli hammaatee gara giddugala biyyaatti deemaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaas Abiyyi Ahmad gara adda waraanaatti deemaniiru. Dhimma kana irratti namoo daandii ogeessa seeraa kan ta'anii wajjiniin marii taasise qaba. Obbo Baahir Umari keessummaan keenya marii namoonii fi obbo Baahir taasisanitti sin dabarsinaa nu wajjiniin tura. Obbo Bahar haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu haala ulfaataadha. Kan dhimma araara Itoophiyaa keessaatiif naannoo sanatti deddeebi'aa turan gaanfa Afrikaatti jilla addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltman dheengadda ibsa kennaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dubbachuu isaanii eeranii ammallee nageenyaaf carraan jira jedhanii turan garuu haalli lafa jiru immoo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanumaan wal qabsiisee gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kun deemsa araaraa jedhame sana irratti dhiibbaa gamii qabaata. Lolli kun akkuma beekamu lola waliiniiti. Lolli waliinii kan dhumachuu irra ture. Marii nageenyaatiin akkuma dhimma Afrikaa jilli addaa Jeff Feltman jedhanitti lolli kun karaa araaraa karaa dippiloomaasiitiin raawwachamuu irra ture. Garuu immoo humnoonni lachuu fedhii haga tokko wajjin haasa'u yookiin walitti haasa'u qabaatanis lafarratti immoo wallolaa jiranii lola gaggeessaa jiranii kan akka godhaa jiraniif injifannoo lolarratti argatan lafarratti argatan san marii gama dippiloomaasiitii irratti dhiibbaa godhuudhaaf achirraa bu'aa buufachuudhaaf natti fakkaata. Kana jidduutti immoo akkuma itti gaafatamaan Jeffrey Feltman jedhe san lubbuu namaatu badaa jira, lubbuu namoota nageenyaatu badaa jira, qabeenyatu badaa jira. Kanarra salaalolli kun durumarraa'us jalqabee ammaas gama araaraatiin xumuramee namoonni lola keessatti miidhaman gargaarsa argatanii rakkoon jiru rakkoo siyaasaatii siyaasaa san mariidhaan odoo xumuramee gaariidha. Mee gara dhimma muummicha ministeeraatti si geessu obbo Bahar. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed amma gara adda waraanaa deemuu isaaniitu dubbatama. Kun akka seera addunyaattis ta'e akka heera Itoophiyaatti ammam fudhatamaadha. Muummichi ministeeraa yookaan hoogganaan biyyaa tokko waajjira isaanii dhiisanii qaamaan adda waraanaa deemanii geggeessuu danda'u moo hin danda'an? Gaafii gaarii kanamee adda baasnee ilaallu tokko akka heera biyyaa Itoophiyaatti ilaallu lammaffaa akka seera addunyaatti ilaallu. Heera mootummaa Itoophiyaa yoo ilaalle taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa hoogganaa olaanaadha. Bakka inni jirretti bakka bu'ee hajaa kan gaggeessuu danda'u siyaanaa muummee ministeeraati. Kana jechuun akka keewwata 75 irratti kaa'ame bakka muummichi ministeeraa hin jirretti jechuun kuni
fakkeenyaaf muummichi ministeeraa daawwannaa idileetiif yoo gara biyya alaa deemu taate yoo tarii kan dhukkubsatu taate yeroodhaaf aanaan muummee ministeeraa isa bakka bu'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Mee dhiyoo kana biyya Ameerikaa keessatti waan ta'een fakkiitti wal bira qabnee yoo ilaalle dhiyoo kana pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden yaalii wallaansaatiif yeroo gabaabaa hospitaala galee ture gidduu sanitti gara daqiiqaa 85tiif itti aantuusaa adde Kamilaa Haaris akka biyya bulchuu itti gaafatamummaa kennee jira jechuudha. Kanaaf bakka bu'ee hojjeta jechuun kun akkasitti yeroo emergency yeroo gabaabaadhaaf ammoo osoo muummichi ministeeraa biyya keessa jiru itti aanaasaa biyya bulcha jechuun I think asirratti qaawwa heeraa qabaa heerawaa miti dhimmi kun akka adeemsa heeraatiin mana mareetiin mirkanaa'u irra ture. Haa ta'uutii ammoo yoo gama seeraa addunyaatti deebinee muummichi ministeeraa hoogganaan biyyaa tokko lolarratti hirmaachuun adeemsa waraanaa keessatti akkamitti ilaalama yoo jennu taate yeroo dheeraadhaaf seera addunyaa international humanitarian law keessatti hayyootaa fi ogeessota kan wal falmisiisaa ture gaggeessonni biyyaa taargeetii lolaa ta'uu danda'u. Kana yoon jalqaba irraa si eegale warri lola keessatti hirmaatan loltuun miseensota raayyaa biyyaati jechuudha. Miseensonni raayyaa biyyaa lola irratti hirmaachuu danda'u. Lolarratti hirmaatanii lola sanatti miidhamuu ajjeefamutu jira. Yoo lolarratti booji'amanis yakkamtoota waraanaa yookaan POWs prisoner of war ta'anii eeggamsi godhamaaf jechuudha. Warri ammoo miseensota loltuu waraanaa hin ta'in kamuu nama nagaya yookaan siviiliyaan jedhaman. Siviiliyaaniin tokko lola keessatti hirmaachuun qabu. Yoo lola keessatti hirmaateef yakka qaamni lola keessa jiran siviiliyaanota yookiin namoota nagayaa irra miidhaa ga'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee amma akkuma isin falmiin jiru fakkeenyaaf nama akka muummicha ministeeraa pirezidantii kana ministeera ittisaa kana akka siviiliyaanitti ilaalamu akka kombaatantiitti nama nagayaati immoo nama qaama loltuuti kan jedhamu kun yeroo baay'ee falmisiisaa ture. Wanni falmisiisaa ta'eef akkuma heera Itoophiyaa irra jiruu fi Ameerikaas yoo fudhanna taate gaggeessaa waliigalaa muummicha ministeeraa pirezidantiin commander in chief ajaja humna waraanaa waliigalaati jechuudha. Humna waraanaa ajajuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni humna waraanaa ajaju tokko akka loltuutti ilaalamee kombaatantiis ilaalamuu danda'ama. Warri jiru warri immoo namoonni kun aangoo sanaa qabaatan malee irra caalatti hojiin idilee isaanii hojii biyya bulchuu hojii gaggeessummaa waan ta'eef hirmaannaan loltummaa isaanii xiqqaa waan ta'eef akka kombaatantiitti ilaalamuu qabamu miidhaan isaan irra ga'u immoo ajjecha yookaan assassination akka jedhu ture. Amma muummichi ministeeraa kana dhiisee suduudhaan lolatti hirmaachuun isaa yoo miidhaan kan irra ga'u taate akkuma loltuu kamirra miidhaa geetu ilaalama malee akka assassinationitti ilaalamuu dhabu mala gama seera addunyaatiin bakki inni itti deemu inni mataan isaa taargeetii ta'uu danda'a jechuudha. Gama nageenyaatiin yeroo carraaqqiin gama nageenyaa keessumaa biyyoota gama dhiyaatiin kan akka United Statesiif tokkummaa mootummootaatiin carraaqamaa jiru kanatti muummichi ministeeraa bakka sanaa dhabamuun haasaa nageenyaatiif qaawwaa uumuu qaba. Qaawwa guddaa uuma muummichi ministeeraa suduudhaan lola kanatti hirmaachuun hojii dippiloomaasii akka malee gufachiisaa itti gaafatamummaa dabarsuuf yoo kan yaalu taatellee bakka bu'insi san guutumatti formaal ta'e idilaawee gama mana mareetiin muummichi ministeeraa haaraa filatamutu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti dippiloomaatonni alaa keessattuu Jeffrey Feltman akka jedhetti muummichi ministeeraa marii araaraatiif qophaa'aa ta'uusaa dhimma kana gama araaraatiin akka xumuruu barbaadu haa ta'u malee haaldureen mootummaan lafaa kaa'anii jira. Muummichi ministeeraa hanga dhumaatti marii dippiloomaatota waliin godhu kana keessatti araaraaf qophii ta'uusaa malee ofii lolatti san hirmaachuusaa wanni ibsa hin jiru. Kanaaf I think lola kana xumuruu irratti dhiibbaa mataasaa guddaa qaba. Gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafadha obbo Bahar. Karaa nagaatiin rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin United States ta'e biyyoonni addunyaa kaan itti jiran akkuma jirutti ta'e gama biraatiin garuu mootummaan Itoophiyaaf uummanni isa deeggaru biyyoonni gama lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa harka galfatanii gama adda bilisummaa uummata Tigraayiif looganii dhiibbaa gochaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Hirmaannaa biyyoota alaa kana ija seera addunyaatiin akkamitti ilaalta? Shakkiin akkasii numa jira. Gama mootummaatiinis gama deeggartoota isaatiinis ni jira. Garuu gurmuun biyyoota yookaan addatti biyyoonni maqaan dhawaman kun qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa galanii yookaan garee tokkoof looguudhaan garee tokko irratti dhiibbaan godhan ittiin garagaa qabatamaa waan dhiyeeffatamatti hin fakkaatu. Biyyoonni dhiyaa wanni jechaa turanii marii keessan gama araaraatiin fixadhaa lola dhaabaa uggurri gargaarsa namoomaatti godhamu kun haa ka'u marii keessan fixadhaa araara biyyoolessaa gaggeessaa namoota hidhaa jiranillee hidhaa baasaadhaati rakkoo siyaasaa kana mariidhaan furaa akka jedhan ture dhimma Itoophiyaa keessaa lixaniitii gaggeessan jechuudhaaf nama dhibaa yoo ka ta'u taate immoo inni dogongoraa jechuudha. Biyyoonni
walabummaa biyyootaa birmadummaa biyyootaa kabajanii socho'uu qabanii akkaataa chaarchara mootummoota waltaanii sanitti. Kana jechuun garuu biyya tokko keessa yoo rakkoon jiraate biyyoonni biraa callisanii ta'anii ilaalan jechuu miti. Yoo miidhaan namamaa gaggeeffame ta'anii ilaalan jechuu miti. Hayyuu seeraa obbo Bahaar Umar ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Nama daandii galatoomee Raadiyoon Sagalee Ameerikaatiis galatooma. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti sadaasa 25 guyyaa galataa jedhamee kabajamuu erga jalqabee waggaa baay'ee ta'eera. Ayyaana guyyaa har'aa kabajamu kana irratti jaallanneen namootan haasofsiiftee qabdi. As Meerilaand keessatti waldaa kiristaanaa argamu keessatti luba Taakkalaa Obsaa dabalatee namoota wajjiniin haasoftee qabdi. Gara marii kanaatti isin dabarsa. Jaallannee wajjiniin tura. Guyyaan galataa kun biyya kana keessatti kan inni jalqabe warra biyya Awurooppaa keessaa sababii amantii kiristaanaatiin baqatanii dhufanii biyya kanarra qubatanoo bara 1621tti naannoo Virgiiniyaa Niiw Ingilaand iddoo jedhamutti sanyii fidanii lafatti facaasanii ija godhataa laataa biyya kanatti biqilaa laataa jedhanii innaan biqilu arganii baay'ee gammadanii Waaqayyoon galateeffatanii Waaqayyoo biyya sanyii biqilchuu kenne jedhanii galateeffatan kiristaanotatu asitti guyyaa galataa kana jalqabe akka amantii kiristaanaatti naa ta'e immoo amantii kiristaanaa macaafa qulqulluu keenya keessa naa deemnayyuu guyyaa ayyaana Pentekoostee jedhamu Qomoofaa keessatti guyyaa 50ffaa gaafa guyyaa Faasikaa guyyaatti sabni Israa'el biyya Gibxi keessa ba'etti yaadachuudhaa fi isaanitti godhan sana keessaa alatti gordomoo yookiinis daasii ijaaranii ayyaaneffatanii inniyyuu guyyaa ija godhachuu yookiin immoo guyyaa makaraatti iyyuu yaadamaa yookiin immoo akkasitti subatamee in ayyaaneffatamaa. Kanaaf amantii kiristaanaatti wajjiniin wal fudhata jechuudha. Karaa biraatiin immoo amantiin kiristaanaa amantii galataati. Waan hundumaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Hirribaa ka'uu keenyaaf Waaqayyoon galateeffannaa, nyaachuu keenyaaf Waaqayyoon galateeffannaa, dhuguu keenyaaf, fayyaa qabaachuu keenyaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Waan hunda caalaa immoo fayyinaaf jireenya bara baraas arganne karaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa nuuf kennameef Waaqayyoon in galateeffannaa. Nus immoo warra galataati sababii waan baay'ee Waaqayyo nu godheeraati. Jarri kun baqattoota yookaan godaantota biyya Ingiliziirraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraatanidha. Yeroo isaan dhufan sanatti immoo warra abbaa biyyaas jiru turanii. Isa kanarraa maal barraa? Warra abbaa biyyaa warra ariyatamanii baqatanii biyya Awurooppaatii dhufan kana simatanii amma akkan caafa tokkorraa argutti namoota 90 warra biyya kana waan paanoog 53 immoo warra baqatanii dhufanii ta'anii walii wajjiniin ayyaaneffatanii ayyaana galataa kana. Nuunis immoo akkasumaan simatan biyya Ameerikaa biyya gaariidha dhugaa dubbachuudhaa fi sababii garaagaraatiin biyya isaa dhiisee baqatee biyya kanatti iddoo boqonnaa argatee kooluu galee jiru kana sirriitti simatee. Kanaaf iyyuunus immoo ayyaana keenya Waaqayyoon galateeffanna jennee sawwa biyya kanaa wajjiniin saba adiisa ta'u gurraachisa ta'u warra biyya kanaa turanii neetiif Ameerikaans jedhamu akkasumas Ispaaniishiinis jiru namooti garaagaraa Afrikaas dhufan jiru hunda isaanii wajjiniin akka abbaa biyyaa taanee Waaqayyoon galateeffannaa jechuudha. Ayyaana maatiin bakka jiru adda addaarraa walitti dhufuun kabaju kun bara darbe namoota hedduu biratti akka dur baratametti hin kabajamin hafeera. Jiraataa kutaa Meerilaand ka ta'an obbo Efreem Tolosaa muuxannoo dabarsan gaafadheen ture. Akkuma beekamu ayyaanni galataa kun biyya Ameerikaa keessatti ayyaana akka gaariitti kabajamu keessaa ayyaana isa tokko. Nus immoo akka jiraattu biyya kanaa duwwaatu hin ta'in akkuma sibiilonni biyya kanaattis ayyaana guddaa gooneeti kan kabajnee dabarsinu. Waggaa darbee sababa COVID-19 pandamikii kanaafi akka addaatti kan kabajnee dabarsine maaliifi restrictionii baay'eetu ture mootummaa naannoo keenyaatiin akkasumas mootummaa Ameerikaaniin walumatti qabaatti baay'ee banaa ture. Maatiidhuma godhu ijoollee lamaan qabaa haadha manaa nama 4 taaneeti mana keessatti kan dabarsine.
durii baay'eedha extended familyidha naannoo kanatti hiriyootas maatiis baay'ee qabna. Warra wajjin dabarsinu kanaa wajjin dabarsuudhaaf carraa hin arganne guyyaa galataa utuu hin fakkaatinii akka kanatti kan nuyi dabarsine. Egaa amma yeroo sana keessa dabarree kunoo waggaan biraa ayyaanni biraa dhufeera wal fakkaataan attamitti itti qophooftan? Inni alanaa kun addaa at least isa utuu dhukkubi kun hin ta'in dura turetti akka sanatti baay'ee bal'ifnee kabajna utuu hin ta'inii hamma tokko garuu isa barreen gaddaarra akkam fooyya'ee gooneeti kan nuyi kabajnu inni kan itti qophaa'aa jirru at least maatii fi hiriyoota naannoo keenya jiranii wajjin dabarsinannee yaadna maaliif baay'een isaanii already vaccination namoota fudhatanidha. Kanarrattis immoo eeggannoo CDC'n baasee duukaa bu'uudhaanii distaansii keenya eeggachuudhaanii maaskii hidhachuudhaanii qilleensa qabbanaadha ta'eyyuu hamma nu danda'ametti alatti kabajaadhaaf kan qophaa'aa jirru. Maaliif ammayyuu taanaanii dhukkubi kun dhibbatti hin deemne ammayyuu sodaan jira amma staatistiksii CDC tokko ilaalaan ture kaleessa biyya Ameerikaa keessatti steetii 34 keessatti infection rate'n 40% dhaanii dabaleera jedhaniiti kan isaanii torban darbee baasaa jiru. Kana jechuun afaan biyya kanaatti we are not out of the woods yet inni jedhamu ammayyuu bosona keessaa asin baanii jechuun dhukkubi kun dhibbatti wanta hin deemnee fi ammayyuu akka kanatti eegumsa akkasii gochaa dabarsuudhaaf kan irratti qophaa'aa jirru. Gama kaaniin sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e imalli balalii xayyaaraa kan konkolaataa hambaa buraas ta'e kan galaanarraa danqamee ture. Virgiiniyaa keessa ka jiru dirree xayyaaraa Roonaald Reegan jedhamu keessa kan hojjetan obbo Tazarraa Shittaayee imaltoota balalii xayyaaraa kan ilaaleen isa bara darbeef sabaranaa wal cina qabanii akkanaa ibsan gaafadheera. Bara darbee bara baay'ee rakkisaa turedha. Akkuma namni dhaga'aa ture egaa vaayirasiin kun nama baay'ee fixaa ture. Namni baay'eenis hin deemu. Inni deemus immoo sodaataa deemaa. Warri hojjennus immoo sodaachaa hojjenna jechuudha. Yeroo baay'ee namatti hin tolle yeroo baay'ee sodaachisaa ture yeroo hin darbe kun. Egaa amma waggaan tokko darbee baatiin ayyaana ammoo amma dhufee jira. Yeroo imaltoota yookaan namoota xayyaaraan karaa deeman ilaaltan amma dirree xayyaaraa kan Roonaald Reeganiin hojjedhattaniittu adda addummaan argitu baay'ina namaa isa darbeerraa baran. Garaagarummaa guddaa jira malee namni baay'ee dabalaa jira. Akka nama ilaalutti almost normally waanuma ta'e pre-COVID dura staatus irra ture gaheera jedhee yaada. Namni baay'ee dabaleera amma yeroo namni deemu baay'ee sodaas hin qabu. Of course airportiin sun ammoona namni hundumaa face maskii kana kaa'achuu turre jiraata. Social distancing kun jira ammayyuu yerootti egaa of eeggadhaa jedhaniis immoo dubbatu namni of eeggachuu turre jiraata. Malee namni baay'ee dabaleera almost COVID'n dura akka turetti deebi'eera jedhee yaadama. Keessummoota koo sadeen galateeffachaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif baga ittiin siin ga'een jedha. An jaalannee gammadaati. Nagaatti.